guyyaa sabtii sommanuun dilii amma takkaati namarraa hayti. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahbaabii fillah, baatiin keessa jirru baatii ajaa'ibaati, baatii guddoo rabbiin subhaanahu wa ta'ala afuran qur'aana keessatti dubbate sadii wal cinaa jirti, takka ammoo kophaa jirti, muharram kophaa isii jirti. Tanaafuu namni guyyaa sabtii sommane ashuuraa jechuun baatii muharram guyyaa kurneessitu dilii isaa ta'amata dabartee rabbiin ni dhiisaa fi nuunjii rasuulli rabbii sallallahu alaihi wa sallam. Ashuuraa tana hadiisa sheekootiin lamaan odeessan. Ifiifis sommaneetiti isinis sommanaa je'ee itti nu ajaje. Hadiisa biraa keessatti imaamu muslim ko odeesse ammoo rahmatullahi alaihi rahmatan waasi'a Abii Qataada al-Ansaarii irraa dhufe radiyallahu anhu qaala su'ila rasuulullahi sallallahu alaihi wa sallam عن صوم يوم عاشوراء فقال صلى الله عليه وآله وسلم يكفر السنة الماضية. يا إرجما الله باتي محرم قويا كورنيسيتو إسيدا سبتي جتشو ربي جي إن شاء الله تعالى قويا سنمني صومني من دارني أركتو مالي جناني دلي جنة دبرتي تي نمر راحيت إيجي يهودانس مشركوننس إنوا أرمي برات اللين صومنو ترني جي إمام المازرين طيب الله ترى. أحبتي في الله قروا رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم صفاء إساني ترى يرو مرة يهودا في نصارى فالليسوني فدن نتي سيسان فالليسو قبنا إسان قيوم تقصوا منن نتي قياتك إسي درا حاسم من يوخانو تإتي أنت حاسم من أكنا جيتشون أكم جيتشون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما حديث إمام مسلم سيساق سفلي طيب الله تراه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع yoonin amata dhufu amata garagala jechuun amata dhufu yoonin hafe jechuun isaanii yoonin jiruudhaan jiraadhe guyyaa sagaleessituutis nin sommanaa jee sallallahu alaihi wa sallam. Garuu rabbiin amata sanna akka hafu hin feeneeti if biratti isa yaamee jechuu sallallahu alaihi wa sallam. Tanaafuu ahibbatii fillah jumhurri ulamaa'ii imaamu Shaafi'iin, imaamu Ahmadiis, imaam Ishaaq ibn Rahawayh rahmatullahi alayhim rahmatan wasi'a guyyaa sagaleessituu sommanuunis jaalatamaadha. Kanaafuu ahibbatii fillah guyyaa jum'ataa sommanu eeganaa guyyaa sabti dilii amata takkaa rabbiin sii dhiisee jira jechuudha. Harifni isii Allaamatu Ibnul Qayyim akka jee ammoo guyyaa sadii wal jala sommanu jum'ata sabti alhada silaa sommanni faan taraa tana sommanuma qofaa olalme khamis jum'ata sabti alhada isniin salaasan kudha sadii arbiyaan kudha afur khamisa dhufu kudha shanii aboo rabbiin dalagaa gaarii waan jaamte cufaatu nuuf haa laaffisu yaada muraadii haa guutamu hamtu rabbi isinirraa qabu khayrii walitti isin haa qabu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.